Sagalee qeerrooti. Sagaleen qeerroo torbaanitti guyyaa 3 diddaa uummata Oromoo fi saboota cunqurfamoo impaayera biyyattii mara akkasumas shira mootummaa abbaa irree wayyaanee kan gabaasu. Kun sagalee qeerrooti. Hagayya 12 bara 2016 harka fuuni akkam jirtu kabajamuuf jaallatamoo dhaggeeffattoota sagalee qeerroo. Kun qophii sagalee qeerroo kallattiin Oromiyaarraa isiniif darbudha. Akkuma barame dursa oduu isin dhageessina. Itti aansuun qophii addaa gaaffiif deebii dhaggeeffataa keenya sagalee qeerroo akkasumas gurmuu haleellaa qeerroo magaalaa Naqamtee waliin taasifte karaa jaallee aslii Oromoo isin biraan geenya. Beeksisni sagalee qeerroo fi walleen warraaqsaa haaraa sabboonaa caalchisaa barraas qaama sagantaa keenyaati. Isin keessummeessuun kan isin waliin turu an Irbuu Sabaati. Amma hangafoota oduun isin dhageessisa. Uummanni aanaa gada basaasaa tarkaanfilee boonsaa diinota irratti fudhachaa jiraachuun isaa beekame. Kana booda horsiiftota bofaa of keessa keenyee hin teenyu jedhu jiraattonni magaalaa Naqamtee. Fincilli xumura gabrummaa Oromiyaa keessatti itti fufe. Galmeen namoota ajjeefamanii hanga ammaatti beekaman godinaalee irraa gabaafameera. Qeerroon godina Bahaa Wallaggaa guutummaa magaalaa Naqamtee keessatti waamicha hiriira nagaa uummata isaaf dabarse. Babal'ina oduuf jaallee jiitu gadaa. Uummanni aanaa gada basaasaa tarkaanfilee boonsaa diinota irratti fudhachaa jiraachuun isaa beekame. Halkan kana waraana gaazii tokko irratti tarkaanfii fudhataniin wareegamuun isaas barameera. Aanaa Seeruu Abbaas magaalaa Seeruuttis waraanni wayyaanee halkan mana namaa seenanii uummata nagaa mirga isaaf falmatus reebuu itti fufaniiru. Bifuma wal fakkaatuun Seeroftaatti namoonni mana namaarra deemuun dargaggoota qabsiisaa hiisisaa jiranis qeerroo naannichaan saaxilamaniiru. Isaan keessaas Aliyyi Muhammadii fi Kamaal Huseen kan jedhaman keessatti argamu. Jarri kun kanaan duras miidhaa cimaa uummata magaalicharraan gahaa turuun ammallee dargaggoota abdii boruu ta'an ficcisiisaa akka jiranii fi qeerroo naannichaan akeekkachiisa dhumaa hojii diinummaa isaaniirraa akka of qusatan kennineerraaf jedhu gabaastonni keenya. Oduu biraan kana booda horsiiftota bofaa of keessa keenya hin teenyu jedhu jiraattonni magaalaa Naqamtee. Erga hiriirri nagaa gara waraanaatti magaalattii keessatti eegalee basaastotaaf qabeenya isaanii akkasumas OPDO irratti tarkaanfiin fudhatamuu itti fufee jira. Haaluma kanaan bulchaa godina Wallagga Bahaa kan ta'e obbo Namarraa Bulii kan dhiyeenya kana obbo Taganyii Xaanee muudame ajjeechaa magaalattii keessatti sanbata darbe taasifame mallatteessee akka ajaje iccitiin gola isaanii bahuun uummanni mana ganticha basaasaa kanaa barbadeessuuf qophii xumuranillee achi keessa jiraachuu sodaatee gadi lakkisee baqatee jiraachuu dubbatu. Erga itti gaafatamaan kun buqqee badee gola ishee haftee onsuuf manneen qeerroo bakkeewwan 10 olitti ijaaramee hojii eegalee akka jirus sagalee qeerroof himaniiru. Fincilli xumura gabrummaa Oromiyaa keessatti itti fufee. Galmeen namoota ajjeefamanii haga ammaatti beekaman godinaaleerraa gabaafameera. Fincilli xumura gabrummaa Oromiyaa keessatti daran jabaatee kan jiru naannoo Amaaraattis fincilli uummata naannichaan jabaatee kan jiru hiriira mormii guddaa waliigalaa Oromiyaa magaalota gurguddoo Oromiyaatti itti fufeen naannoo Amaaraatti haaluma wal fakkaatuun fincilli uummataa naannoo Amaaraa magaalaa Bahar Daar keessatti itti fufuudhaan humna waraana wayyaanee 8 ol hojii ala taasisuun caasaan naannichaa gabaasee jira. Uummata keessaas namoota 7 ol wareegamuu fi humna poolisii naannoo federaalaa fi agaazii jedhaman irratti uummanni tarkaanfii fudhateen hojiidhaan ala taasisuun gabaafamee jira. Magaalaa Bahar Daar hagayya 7 bara 2016 ganamarraa kaasuudhaan tarkaanfiiwwan adda addaa uummatichi fudhataa baheera. Konkolaataan diinaas hojiidhaan ala ta'ee jira. Ajjeechaan uummata Oromoo irra gahaa jiru haa dhaabbatu jechuunis uummati naannoo Amaaraa dhaadannoo dhageessisaa jira. Gabaasa dhufeen magaaluma kana ganda Zalzalmaa, Abbaay Maadoo, ganda 13 fi naannoo Hospitaala Bahar Daaritti ammallee daandiin cufamuun gabaafamee jira. Oromiyaatti fincila xumura gabrummaa sadarkaa olaanaatti ol guddatee jiruuf mootummaan ammas taanaan ilmaan Oromoo irratti tarkaanfii suukanneessaa fudhataa jiruun hagayya 4 asitti qofa mootummaa wayyaanee humna qabuun ilmaan Oromoo 100 ol ajjeesisee jira. Kun eenyuufis ifa ta'uu hidhaanii fi ajjeechaan amma uummata Oromoo irratti akeekamee jiru fincila xumura gabrummaa kana duubatti kan deebisu osoo hin taane ammallee itti fufuudhaan uummanni baadiyyaa fi magaalaa wareegama kana hunda dandamatee finiinsuun itti fufee jiraachuun beekameera.
Sadarkaan amma fincilli xumura gabrummaa kun irra jiru mootummaan abbaa irree wayyaanee kan yaaddeesse tahee kumaatama guddaadhaan mana hidhaatti ilmaan Oromoo kan guuraa jiruu fi naannoo gammoojjii Affaaritti fincila xumura gabrummaa guddicha Oromiyaatti guyyaa 2 dura taasifameen yoo xiqqaate ilmaan Oromoo 5,500 ol gara gammoojjii kanaatti fe'amanii jiru. Namoonni hedduun maanguddoolenis bakka buuteen isaanii kan dhabamedha. Kanumaan naannoowwan biroo ollaa Oromiyaa jiran keessatti uummanni fincila kana deeggaruudhaan itti fufanii jiraachuunis gabaafameera. Oromiyaa keessatti fincila xumura gabrummaa guddicha godhame kanaan namoonni hedduun lubbuun isaanii kan darbe gabaasuun keenya ni yaadatama. Isaan keessaa baay'inaa fi bakkoota adda addaa kan tuqnu Shaggar Lixaatti namoota 3, Harargee Lixaatti namoota 3, Baaleetti namoota 3, naannoo Harargee Bahaatti magaalotaa fi baadiyyaalee garaagaraatti namoota 26, Arsii Lixaatti namoota 13, Arsii Bahaatti namoota 2, Wallagga Bahaatti namoota 32, Wallagga Lixaatti namoota 4, Horroo Guduruu Wallaggaatti nama 1, Qeellam irratti namoota 3, ifatti walumaa gala gara nama 90 olii tahuu galmee wareegamtootaa kan godinaalee Oromiyaa irraa gabaasee jira. Kan bira hin gahamanii fi sichitti qorachuun kan gabaasuu qabnuun walitti deebina. Dhumarratti qeerroon godina Wallagga Bahaa guutummaa magaalaa Naqamtee keessatti waamicha hiriira nagaa uummata isaaf dabarse. Fincilli xumura gabrummaa hanga bilisummaatti itti fufa jechuun qeerroon Wallagga Bahaa magaalaa Naqamtee keessatti guyyaa har'aa jechuun hagayya 12 bara 2016 waamicha waliigalaa guutummaa uummata Oromoof hidhaa fi ajjechaan akkasumas doorsisni saroota wayyaanee duubatti nu deebisu jechuun mormii isaaniitti fufuuf jecha waamicha hatattamaa hiriira nagaa waamuu qeerroon naannichaa sagalee qeerroof hime. Oduun keenya guyyaa har'aa kanuma qophiilee sagalee qeerroo afan waliin turtii gaarii. Tosoran daraan qollu Raare jarfa caafatte Osoo baranaa jennu Osoo baragar jennu Bari nurraan darbuufi jarris nutti kolfuufi Hidhatarraan yaadannoo zinnaara Yaadannoo zinnaara Yaadannoo Alalarraa maaliif teenyee wal yaanna Anis woboot anis qeerroo sifaana Anis qeerroo hidhatarraan yaadannoo zinnaara Yaadannoo zinnaara Yaadannoo Alalarraa maaliif teenyee wal yaanna Anis woboot anis qeerroo sifaana Anis woboo sifaana Anis qeerroo sifaana. Beeksisa Uummata Oromoo baadiyyaa fi magaalaa Oromiyaa jiraataniif oduu gammachiisaa sagalee qeerroo irraa. Sagaleen qeerroo bilisummaa Oromoo yeroo gabaabaatti yookaan baatii dhufurraa eegalee torbaanitti guyyaa 3 kibxata kamisaa fi jimaata akka lakkoofsa sa'aa Oromiyaatti galgala keessaa sa'aa 7 walakkaa hanga 8 waaree booda yookaan PM'tti meetir baandii 19 yookaan kiiloo heerzii 1740 irratti qilleensa irra oola. Kun sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Tosoran daraan qollu Raare jarfa caafatte Osoo baranaa jennu Osoo baragar jennu Bari nurraan darbuufi jarris nutti kolfuufi Hidhatarraan yaadannoo zinnaara Yaadannoo zinnaara Yaadannoo Alalarraa maaliif teenyee wal yaanna Anis woboot anis qeerroo sifaana Anis qeerroo hidhatarraan yaadannoo zinnaara Yaadannoo zinnaara Yaadannoo Alalarraa maaliif teenyee wal yaanna Anis woboot anis qeerroo sifaana Anis woboo sifaana Anis qeerroo sifaana. Shushurraftu warraftu fakkaate duuti naftu
naftu fakkaatti malee Molee yakumale kumalaleka Kama kamisi rataneka debi shimala nabe Molee yakumale kumalaleka Kama kamisi rataneka debi shimala nabe Shimalum shibena mangatu Rode barbachu narkusi Jajjabe ko kilashi nudumae Siyaade dudumae Kerran soko kilashi nudumae Siyaade dudumae Murata ko kilashi nudumae Siyaade dudumae Kudatun ke anisifanumae Siyaade dudumae Saji lencha duru lencha Galmit bosonumae Siyaade ruguma Siyaade ruguma Siyaade ruguma Siyaade ruguma Shuraftu waraftu fakkaatti Duuti naftu wanaftu fakkaatti Molee yaabadaale lolli guyyaa ralkan tuchaale Isa durii isa machaale gogombis na walumaan taane Molee yaabadaale lolli guyyaa ralkan tuchaale Isa durii isa machaale gogombis na walumaan taane Shimee shimalum shimee namangatu Rode barbachu narkusi Jajjabe ko kilashi nudumae Siyaade dudumae Kerran soko kilashi nudumae Siyaade dudumae Murata ko kilashi nudumae Siyaade dudumae Kudatun ke anisifanumae Siyaade dudumae Saji lencha duru lencha Galmit bosonumae Siyaade ruguma Siyaade ruguma Siyaade ruguma Siyaade ruguma naannoo seetti taati jiru wanni quba qabdu nu ibsime naannoo Naqamteetti wantoonni ta'aa jiran wantoota gaggaariinis jiru darbeemmoo wantoonni sennaa isan wantoonni karaa mootummaa shororkaa wayyaanee kanaan hojjetamaa jiranis ni jiru haa ta'u meegamaa mootummaa wayyaaneetiin wantoota ta'aa jiran irraa yookaan gaafuma hiriiraa sanbata darberraa gaafa kaanu jalqaba ganama bariidhaan kan uummanni abbootii gadaaf dura buusee eegale naannoo gara boordiitti erga sana booddee abbootii gadaa sanallee utuma abbootiin gadaa fuuldura jiranii abbootii gadaa ari'anii hanga abbootii gadaa irraa bokkuu cabsanii abbootii gadaa sanallee diiganii abbootii gadaa sanallee hanga hidhanitti ga'anii jiru amma abbootii gadaa shan keessaa abbootii gadaa tokko duraa hidhanii jiru naannoo Naqamteetti akkasuma naannoo boordii sanatti gara guyyaa sammas uummanni tasumatu walirraa hin kutinii fincila sana isaan diigan illee ammas eegalee nana hiriirisuun gara fincilaatti gaafa jijjiiramu uummanni magaalattii waliin ta'uudhaan qeerroowwanii wajjin waliin ta'uudhaan hanga mootummaa sana rifaasisutti ga'e rifaasisuu sana keessa darbanii gaxiidhaan illee ijoolleedhaan itti ga'anii yeroo kana boordiitti ijoollee rukutan qabu boordii qofatu hin taane naannoo addunyaa galataatti illee ijoollee afur rukutanii afur keessaa sa'aatii sanatti nama 3 du'e naannoo hoteela addunyaa galataa fuulduratti jechuudha akkasuma naannoo naashinaalitti illee nama rukutan qabu akkuma kana guyyaasa gara kuni guyyaasa gara sa'aatii 11ttidha kan ta'e kan naannoo addunyaa galataatti namoo karaarra deemu rukutan gara sa'aatii afurii keessa immoo halkan keessaa sa'aatii afur keessa immoo dhukaasa halkan keessaa uummata masgiida sagalee ba'u irratti dhukaanii geggeeffamee masgiida balbalatti namni afur akka du'edha odeeffannoo nuti achirraa qabu gama kanaan yoo ilaalle uummanni magaalattiis immoo hojii bobboonsaa hojjechaa jira hojiiwwan inni hojjechaa jiru keessaa gaafuma sana tarkaanfiin uummataan fudhatame FM Naqamtee sana irratti tarkaanfii fudhatameen hanga dhagaadhaan caccabsanitti ga'amee jira dhagaadhaan caccabsuu qofa miti ammallee hanga barbadeessinutti ni geenya jedhamaa jira kun immoo mootummaan wayyaanee nu nyaachaa nu gadaafattaa warra gumaa ta'anii nu keessatti miidiyaa hin dhaabbatu hanga jedhamuttidha kan ga'amee jiru.
Ayyee miidiyaan kan jedhamu miidiyaan kan uummataa jedhama. Qabeenyi kunis akka beeknutti silaa kan uummataa ture. Waa malee miti uummati kan tarkaanfii irratti fudhatame miidiyaa sanaan wanneen akkamiitu darbaa fitu uummanni tarkaanfii irratti fudhate. Guyyaa sana dhugaa dubbachuuf taanaanii guutummaa Oromiyaatiif guyyaa gaddaa ture. Isaan garuu sirboota garaagaraa, sirboota gammachuu, sirboota qophiilee bashannansiisoodha kan isaan affeeraa turan. Uummanni baay'ee hordofaa ture. Hordoffii keessa gara waareetidha kan tarkaanfii irratti fudhate. Nuti gaddinuu isinis akkamitti kolfitanii taphattu. Dhiigni dhangala'aa jiru kun isiniin dhiiga keessa miti. Hojiin uummanni Oromoo jechaa jiru kun isiniin ilaallatu wanta jedhanidha kan tarkaanfii uummanni itti seenu. Ayyee waa fincila kanaas dadhabina isaa fi badii fincila kana haasa'u na fakkaata akkaan oduu qabutti. Kanaaf uummanni tarkaanfii irratti fudhatee jechuudha. Yeroo baay'ee gaafa nuti waa'ee mirgaa gaafannu akkuma argitu miidiyaaleen hawaasaa biyya keessatti jechaa jiran kun gara shoorkaattidha kan isaanii waa'ee mirgaa yeroo nuyi gaafannu harkisanii wantootuma kanaafidha kan tarkaanfiin irratti fudhatame. Ayyee tole uummanni gaafa ofirraa fincilutti ka'u gaafa isaan tarkaanfii lukkuulee wayyaanee tarkaanfii uummata irratti fudhatanii uummati immoo bifa kamiin isaan irratti fincila isaa bifa kamiin argisiise tarkaanfii irratti fudhateera jara irratti. Dubbachuuf hiriirri sun gaafa sana bakka 8ttidha kan bobba'ame. Hiriirri sun gaafa bakka 8 bittinfamu gurmuu 8dha. Achi keessa gurmuun qeerroo kan ture. Gurmuun 8 saayyuu walii galeetidha. Hanga walidee. Tole dhukaasa kanaa fi ajjechaa namoota lammii Oromoo nagaan du'an kana irratti tarkaanfii kan fudhate agaazii osoo hin taane poolisiidha kan jedhamu hangam dhugaadha. Kuni waan wal fakkaatu foolii keessatti poolisiin Oromiyaa hanga gara uummataa goranittidha kan gaame akka magaalaa Naqamtee keessatti argaa turretti kan tarkaanfii uummata irratti fudhachaa ture humna makalaakaatiif humna agaaziitidha. Loltoota mootummaa Itoophiyaa kun injifatee kan lammiidhaan Oromoo hin ta'in uummata Oromootti dhukaase malee achi keessatti uummanni Oromoo walitti dhukaaseera wanta jedhamu achi ijaanis hin argine gurraanis hin dhageenye. Ayyee tole mee gurmuun keessa naannoon Leeqaa Wallagga guutummaa irratti hojjetaatti jira. Mee naannoo Naqamte keessa mee bakka kamirraatti hojjetanii waan nama gammachiisuu fi sagalee isaanii kan hin dhagaamne mee nuuf ibsi. Gurmuun suni dubbachuuf yoo gara duddubaatti deebine gaafuma jalqaba hundeeffamerraa ka'ee humna isaatiinidha kan inni hundeeffate. Kanaan kan wal biraa inni kaan hojii guyyaa hojjete inni kaan immoo hojii ogummaa qabu sanaanidha kan inni wal gaggeessaa jiru. Aanaa sana keessaa bulchaan aanaa sun baqatee bootti taasifamee jira. Bulchaan aanaa kiiramu sun illee amma hojiirra jiru. Akkuma kan itti gaafatamaa waajjira godina Wallagga Ba'aa kan ta'e magaalaa Naqamtee keessaa illee qoqqorsanii jiru. Ayyee tolame abbootiin qabeenyaa naannoo sana maali deeggarsi isaan isiniif gochaatti jiranii? Isaanis gurmuu kana keessa abbootii qabeenyaa na hirmaachisuudhaaf yaadii gootaniitu. Abbootii qabeenyaa kana hirmaachisuudhaaf darbee amma xalayaa barreessinee geggeessinutti geenyee jirra. Xalayaa sana kan of harkaa qabnullee qabna. Xalayaa sana karaa kamiin akka abbootii qabeenyaa kana bira geessisnu akkaataa itti abbootiin qabeenyaa bukkee dhaabbatan gaggaafachaa turre. Haa ta'uyyuu malee irratti mari'atamaa jira. Karaa kamiin wanti hundumtuu icciitii qaba waan ta'eef wanti hundumtuu dhoksaadhaan hojjetama waan ta'eef akka lafa jiraatiin akkaataa itti diinni tun seeniin abbootiin qabeenyaa sirriitti uummatichaaf socho'an akkaataa itti abbootiin qabeenyaa sunillee hin miidhamne gama ittiin quunnamuu danda'an mijeessaama jira. Sunillee marii yeroo dheeraa waan fudhatuuf marii isaa walitti fufiinsaan ittuma jira. Tolame dhaamsa qabdu saba keetiin gaadhu. Dhaamsi guddaan ani qabu. Dhugaa dubbachuuf taanaan sa'aatii nuti keessa jirru kun yeroo dimokiraasii iyyoomte addunyaa kana guuttee jirtudha. Dimokiraasii iyyoomte jechuun dimokiraasiin iyyoomte dhimma dantaa dhuunfaa isheetiif kan hooggantoonni addunyaatti wal geesseetti wal citudha. Yeroo kanatti immoo mootummaan addunyaa gurra nurraa kan cufaterraa kaanee murteessuu ni dandeenya. Mootummaan addunyaa yoomillee taanaan akka gurra uummata kanaaf hin laanne yeroo nuti keessa jirru ni murteessiti. Kanaaf maal jechuun barbaade dimokiraasii iyyoomte kana
addunyaa kana kan dhuunfatte kana nu akka biyyattii keenyaa kanatti immoo diimokiraasii duroomte diimokiraasii dhugaa diimokiraasii abbootiin keenya jalqaba hundeessanii darban sana diimokiraasii sirna gadaatiin geggeeffamaa ture sana dhaabuudhaaf yoomillee taanaan tokkummaadhaaf gamtaan uummatichaa cimaa waan ta'eef nama kamirraallee eenyurraallee deeggarsatu hin eegin uummatichi waliin ka'ee akkuma gurmuu sanaa wal hundeessee bakka jiru kaabinoota barbadeessee hundee mootummattii kanaa akka iddoo isheen jijjiirtu ciree barbadeessuudha dhaamsee ni qabu. Ayyootole dargaggoota kun hawaasaa fi uummata Oromoo guutuudhaaf mee dargaggoota akka keetii atammoo humna saafilaati humna qabdu kana waa baay'ee hojjechuu dandeessa. Mee hiriyoota kee kan ta'an qeerroo biyyattii keessaaf immoo warra hojii boonsaa hojjetaniifis galataa waan si dhagaame warra booddee tafanii jiraniif immoo waan dhaamtume kanarratti baay'ee kanan galateeffachuu barbaadu keessattuu qeerroowwanii hanga godinaatti hanga aanaatti hojjetan baay'ee nan galateeffadha. Fincila kana baay'ee kan saffisiisan isaanii waan ta'eef fincila kana baay'ee kan adeemsisan qeerroowwan waan ta'eef har'as taanaan boris taanaan jilbii biyyattii qeerroo kana waan ta'eef qeerroon ammallee taanaan hidhannoo jabaa ta'een socho'uutu akka irra jirudha. Amma danda'ametti gama humna isaatiin wal hundeessee ka'uudha. Gama hunda isaa yeroon siin jedhu fakkeenyaaf qeerroon Oromiyaa keessa jiru hundumti keenya bakkeewwan jirru hundatti waliin hidhannoo jabaadhaan osoo sochoone baay'ee natti tola wanta jedhudha. Ayyaga galatoomii qeerroon dargaggoon Oromoo lammii Oromoo fi deeggartoonni sabaaf sablammoonni cunqursaa uummata Oromoo kun isinitti dhaga'ame Oromiyaa keessa jiraataniif Oromiyaa ala jiraatanii hundumti keessan dhaamsa dargaggoo kana dhagaati nu wajjin hirmaadha biyya tokko keessa jirra yoo wal qabanneedha kan mootummaa gabroonfataa kan ofirraa kuffisuu dandeenyu kanaaf mee ka'a mootummaan kun nuuf hin taane ispeeshaalii uummanni Oromoo taataniitu ittuma jabeessa amma barbadeessinutti boodan deebinu warra qabsoo kana finiinsaa jirtan qeerroon Oromiyaa guddaa galanni keessan bilisummaa haa ta'u jecha warra wareegaman immoo karaa isaanii jala daadhii wayinii ayyaa'u jecha sagantaa keenya kanuma xumurraa galatooma. Selo la gondi safayona Tatate selo la kerro safayona Tatate selo la kerro safayona Aware selo la dirre kuno Aware selo la dirre kuno Tatate selo la kerro kuno Tatate selo la kerro kuno Dupin boreto Aware se Yo di de jabato Aware se Obsistan kajarbu Aware se Dupin kumatato Aware se Kaiga Oromon Aware se Farda sadati Aware se Gabrumma bukkesu Aware se Ebo sagarade Aware se Ati gota jesse Aware se Shimadar kakesi Aware se Gala gudun fite Aware se Lodan makodete Aware se Mirgan gali jette Aware se Eban geggeessiti Aware se Naalchi sindina Aware se Alabba kee jetti Aware se Alagaan baannatus Aware se Firri firaaf dhiige Aware se Qeerroo wal qabate Aware se Bilisummaaf fiige Aware se Ejjennoon isaa tokko Aware se Isa addan baane Aware se Kaayyoon isaa tokko Aware se Kan harkaan facaane Aware se Abdiin amma ife Aware se Dukkana dhokseera Aware se Mucaa bilisummaa Aware se Kunoo qabsiifneerra Aware se Boodan deebinu Aware se Ammatti fufneerra Aware se Faajji walabummaa Aware se Amma nuuf cimeera Aware se Sanyii goota Oma shakkii numa moona Qeerroo biyyaa sanyii goota Oma shakkii numa moona Omaan shakkin Numa moona Omaan shakkin Numa moona Omaan shakkin Numa moona Awwaare selo la gondi safayona Awwaare selo la gondi safayona Tatate selo la qeerroo safayona Tatate selo la kerro safayona Awwaare selo la dirri kuno Awwaare selo la dirri kuno Tatate selo la qeerroon kuno Tatate selo la kerro kuno
Biyyattiin Oromoo awwaaressee yoo loltu liljetti awwaaressee murannoon biyya ishee awwaaressee waardiyyaa dhaabbatti awwaaressee Qeerroon konni lixaa awwaaressee diina biyyaa fixaa awwaaressee Qeerroon konni bahaa awwaaressee kuma abbaasaaf bahaa awwaaressee qeerroon konni kibbaa awwaaressee tokkoo saatu dhibbaa awwaaressee qeerroon konni kaabaa awwaaressee diina mataan naabaa awwaaressee Inja gannu yoomuu awwaaressee gocha ishee kaleessa awwaaressee duubatti hin deebinu awwaaressee dhahaa barbadeessa awwaaressee innaaltu gonkumaa awwaaressee dhaala abbaa kootii awwaaressee jedhee ka'ee booreen awwaaressee seenegaa qabsootti awwaaressee tokkummaa cimsannaan awwaaressee galmi waan fagaatu awwaaressee jabaaddu lammii koo awwaaressee kan dhugaaf falmattu awwaaressee daraaraa akka birraa awwaaressee fooliin kee urgaa'u awwaaressee aasaa kee kaleessa awwaaressee qeerroon kan milkaa'u awwaaressee karaa ati salphee awwaaressee birmadu nuuf laata awwaaressee imaanaa kee kanaa awwaaressee eenyutu nyaata awwaaressee sanyii gootaa Oma shakii numa moona qeerroo kiyyaa sanyii gootaa Oma shakii numa moona omaan shakkiin numa moona omaan shakkiin numa moona omaan shakkiin numa moona qeerroon konni lixaa hin beelofte moonnee botte yaabbee hin beelofne hin beebonne aariin godhuchiisa yaabbee qeerroon konni bahaa hin beelofte moonnee botte yaabbee hin beelofne hin beebonne aariin godhuchiisa yaabbee qeerroon konni kibbaa hin beelofte moonnee botte yaabbee hin beelofne hin beebonne aariin godhuchiisa yaabbee qeerroon konni kaabaa hin beelofte moonnee botte yaabbee hin beelofne hin beebonne aariin godhuchiisa yaabbee hin beelofne hin beebonne aariin godhuchiisa yaabbee hin beelofne hin beebonne aariin godhuchiisa yaabbee aariin godhuchiisa yaabbee aariin godhuchiisa yaabbee. Sagantaan keenya guyyaa har'aaf jenne kanumaan goolabna. Turtiin waliin gootaniif galanni keessan bilisummaa ta'u isiniin jechaa sagantaa biraan hanga wal agarrutti nagaan nuuf tura. Injifannoo uummata Oromoof gadaan gadaa bilisummaati.